Tokolam Sadi, Tokolam. Ashama harka fuune kabajamtoota jaalatamtoota fi hordoftoota Oromiyaa Media Network akkuma argaa jirtan har'a eebbaan Billboard ni Jawar Muhammad kan magaalaa Lakkuutitti jaalatamtoota Jawariin godhameeni har'a eebba bakka san jirra. Billboard ni guddaa highway guddicha karaa guddaa Minnesota qaxxaamuru highway 94 jedhamee kan yaamamutti achitti argamna. Saa kanatti eebbaaf achitti argamna. Hundi keessanuu bakka kanatti akka argamtanii fi affeerraa isinii godhameen har'a bakka sanitti argamaa jirra. Eebba Billboard guddaa akkuma argaa jirtan kanatti ni mul'ata. Mee waayilli koo Zaak Duubee na wajjin jira. Isumarraa waan deemaa jiru dhageettan. Saadiq hedduu galatoomee egaa akkuma argaa jirtan Billboardiin kun Billboardii guddaadha. Ji'a tokkoof bifa kanaan haala kanaan tura. Billboardii kanarra barreeffamee kan jiru Free Jawar Muhammad Bring Him Home. Free all political prisoners in Ethiopia kan jedhu Jawar akka fakkeenyatti yookaan akka symbolic hidhamtoota siyaasaa biyya sana keessa jiran Oromoon kumaatamaan bakka hedduutti hidhamee jira. Jawar Muhammad yoo gadhiifame Jawar Muhammad gadhiisisuun yoo danda'ame dirree siyaasaa biyya sanii keessatti warroota hidhamanii jiran hunda karaa adda addaatiin warroota hidhamanii jiran hunda gadhiisisuun ni danda'ama kan jedhu Jawar akka symbolitti fudhatame akka fakkeenyatti Jawar haa fudhatamu akka fakkeenya Jawar fudhachuu keessatti Jawar isteeta kana jiraatee jira. Isteeta kana namni jiraatu karaa kamiinuu namni gara Minnesotaatti dhufu Minnesota jiraatee yoo bahe yeroo kamiyyuu akka nama Minnesotaatti lakkaa'ama. Lammii biyya kanaa ta'e lammii biyya kanaa ta'uu baate Minnesotaan recognitionii nama itti dhufu simachuudhaaf seera qabdu keessaa tokko once you are Minnesota you are always Minnesotan. Jawarin Oromiyaa irraa fudhachuuf miti Jawar ka Oromoo fi ka Oromiyaati garummoo nama isteeta kana jiraate warri Minnesota guutuun akka nama Minnesotaatti yeroo hunda lakkaa'ama waan ta'eef Bring Him Home ka jedhu jiraataa Minnesotaati. Asitti ilma qaba haati manaa isaa as jirti. Seenaa guddaa isteeta kana keessatti hojjetee deeme seenaa guddaa inni hojjetee deemeef akkuma argaa turre senaatoroonni adda addaa warri koongireesii adda addaa ibsa adda addaa baasaa turanis isteeta kana keessa egaa akka argaa jirtan highway 94 kun guutuu Ameerikaa qaxxaamuraa Minnesota keessa qaxxaamuree asiin hanga Chicago hanga Michigan hunda highway deemudha. Highway guddaadha. Highway kanarra namni konkolaataa gara Minneapolis ofo yookaan highway 94 west qabatee namni deemu hundi Billboard kana argaa deema. Asiin ka argaa jirru immoo highwayidhaan dabalatan Concordia University dha. Concordia University keessatti barattoonni stadiumii guddaa tokkotti jira kan Concordia University qabu. Stadiumii kana keessattis akkuma argaa jirtu Saadiq warri kubbaa Ameerikaa kana taphatan ammayyuu taphachaa jiru. Asiin Hamlintu jira. Hamlin karaa dheeraadha, karaa guddaadha. Asiin Snellingi jira. Asiin dirree kubbaa miilaa guddaatu jira. Kana hunda namni dhufu haala salphaadhaan waan daawwachuu danda'u jechuudha. Free Jawar Muhammad jechuu dabalatan alaabaa Oromootti irra jira. Achi Free all Oromo political prisoners ka jedhutu irra jira. Qaamni kamiyyuu waan kana yoo arge maaltu deemaa jira biyya sanii jedhee haala salphaadhaan akka gaafatuu danda'uu fi kan mijatee tolfameedha. Kana tolchuu keessattuu team Shamsiyaa Hope Food kan nyaata bilisaa warroota homeless fi qaama adda addaa karaa adda addaatiin rakkatanii fi isteeta kanatti qooduudhaan beekamu. Tiimiin garee sana keessatti namoonni hojjetan gahee guddaa bahanii Billboardiin bareedaan kun bifa kanaan dhaabbate jechuudha. Namoonni argamanii eebbisuudhaaf dhufaa jiru. Waa'illi kiyya Saadiq waan itti dabalu laallee booddee namoonni konkolaataa iddoo kana dhaabuun baay'ee rakkisaadha. Security Minnesota isaarraa baay'ee haala taa'ii ta'e keessa jira. Security Minnesota akkuma beekamu waa'ee George Floyd wajjin wal qabateeti magaalaan iddoo baay'eetti security taa'ii ta'ee jira. Namoonni asitti argaman kunniin namoonni Billboard kana eebbisuudhaaf asitti argaman kunniin turaniiru ergaas dhufanii konkolaataa isaanii keessa taa'aa jiru. Yoo gabbahan isaanis maaltu isaanii dhagaameen gaafanna. Saadiq gara keetti deebisa. Galatoomi Zaaki waa hedduu kaasaa turte akkuma beekamu guyyaan hadhaa haala du'aatii George Floyd murtii haala abbaa murtii kenne irratti haala sodaachisaa magaalaan waraanaan marfamtee guutuu jirti. Kanaaf jecha
namallee baay'ee yaamne wanni kana godhee haalataa guyyaadhaa ilaalchiseeti irraan ammallee wanni maamiltoota keenya dhiifama gaafannu wanni kun namoonni argitee waan kana dhaabanii bakka kanatti wanni sagantaa isaaniitiin waan deemaniif haala kanaa fi xiqqooleetii ta'e akkasuma maatiin Jawar haati Oromoo silaa bakka kanatti argamti woma kanaan kol qabatee miitingii ta'e irra waan jirtuu fi argamuu hin dandeenye silaa bakka kanatti Oromoonis haati Oromoonis asitti argamti kanallee karama kanaan akka nu hubatanii fi kabraa ammoo yaanni akkuma zaaki ati kaasaa turtetti sagantaan kuni haalli kuni wanni kuni yaanni kun nama tokkoon qophaa'ee nama tokkoon haa qophaa'u malee wanni kun ji'a lama oliif deemee jira piroosesiin isaa jechuudha ji'a lama keessa waan kanaaf namni tokko yaada qopheessee eegaa waan kanaaf rispoonsara kan nu ta'an Shamsiyaa Hopp dhaabbata Shamsiyaa Hopp jedhu karama kanaan ummanni Oromoo akka galateeffatu waan ofii nama ofii yeroo hundaa bakka bu'ee akka jabeeffatu kanumaan dhaamaa kanaaf wanni bakka waan kana Jawar godhuu dandeenye fi akkuma waa'illi kiyya kaasaa ture Jawar jiraataa Minisootaati nama biyya kanatti baratee dhageettii guddaa qabu nama ammallee qabsoo guddaa biyya kana keessaa geggeessaa ture kanaaf jecha Jawari maaliin yaadanna ka jedhu erga gaafa qabsaa'aan Oromoo yookaan rogeessi jaalatamaan weellisaan Haacaaluu Hundeessaa du'ee sababa saniin Jawar Mahammad fa'aa fi akkasuma hooggantoonni Oromoo hundi hidhaa galanii Oromoon daasfooraa manatti hin galle taa'anii wanni kun gaafa ka'amuu erga sagantaan isaa gaafa Jawar fa'aa angar straagii irra jiranii maal godhuu qabna jara kana du'aanillee dhabuuf deemaa jirra maal godhuu qabna jedhanii waan kana murteessanii namni haga ta'ee waan kana murteessee Billboardiin kun akka dhaabamu akka wanni kun bu'uureffamu godhamee namni ammoo yoo ijaarame waan kana olillee waa hedduu godhuuf akka deema wanni kun waan takkaayyuu raawwatee hin beekne ummanni Oromoo akkasitti hubatame namni yoo wal jala gurmaa'e yoo ijaarame waan tokko akka godhuu danda'amu Jawar bu'aa bayii bu'aa inni keessa bu'ee Oromoo irra alagatu beeka Jawar akkamitti akka qabsaa'aa ture maalirra akka ture Oromoo Minisoota Oromoo hundaa caala waan beekuufi wanni kun jalqaba Minisootaa keessatti dhaabame ammoo akka isteeta guutuu keessa deemu wanni kun fakkeenya akka ta'u always waan Minisootaan bu'uuressite namni hunduu akka fudhatu ni beeka zaaki kanuma jechuu barbaada waan jettoo jiraate itti dabali. Egaa Saadiq akkuma argaa jirtan iddoo waan kun dhaabate alagaadhaaf gadda firaaf gammachuu warri as keessa darbu hundi ka adii ta'ee gurraacha ta'ee lammiiwwan biyya sana keessa jiraatanii guyyaa halkan Jawar nuuf haa hidhamu warri jedhaa tures dirqamuma isaanii laalaa bira darbu haawwee keessa konkolaataa oofaa yoo deemtan yookaan taargeetii irraa waa bitachuudhaaf yoo as bira dhuftan Billboardiin kun akka asitti kaameeraa irraa mul'atu miti qaamaan bira yoo dhaabbattan hedduu guddaadha akka argaa jirrutti as biraa miti iddoo fagoo karaa bilookii 2-3 garasis deemtee fageenya irraa kan mul'atudha fooqiin achi iddoo sana mul'atu sun fooqiin iddoo jireenya keessattuu Oromoota hedduutu naannoo sana jiraata gama Lexingtoniin ka argamu sana jechuudha asin immoo kaafuudiinis akkuma beekamu maarkeetii guddaa meeshaan keessattuu mana keessatti fayyadaman namoonni baay'een irraa bitanidha PJ Mask as bira jira iddoo gabayaa guddaadha jechuudha iddoon kun karaa kamiinuu isteediyeemiin achi fulduratti argaa jirtan kun immoo isteediyeemii futboolii yookaan immoo saakarii Minnesota United Ameerikaa kutaalee adda addaa irraa dhufaa saakarii isteediyeemii kana keessatti namoonni taphatan paarkingiin baay'een iddoo sana waan hin jirreef namoonni baay'een konkolaataa garana dhaabuudhaaf yoo dhufan ni argu saniin dabalataan immoo Lexington exitiin Lexington nu afoo jiru kun iddoo baay'ee deemuudhaaf asiin Concordia University jira ittaansee University of St. Thomas asuma bilookii 2-3 yoo gadi buunu University of St. Thomas jira dabalataan Universityin Michel Hamlin School of Law naannoo kana jira naannoon kun guututti Universitywanii fi kolleejiiwwan hedduun iddootti jiranidha asiin dabalataan akkuma argaa jirtu akkuma duraan dubbataa ture isteediyeemii xiqqaa kan University Concordia ispoortiiwwan garaagaraa keessatti taphatantu jira kunnuun hundi walitti qabamee is a center of attention kanaaf iddoon kunis kan filatame jechuudha iddoowwan kaawwan irraa kanaan dabalataanis bu'aa waan kanarraa argamuu fi attentionii waan kanarraa argamu ilaallee magaalota adda addaa asuma magaalota lakkuu kanneen keessattis Billboardiiwwan garaagaraa dhaabuudhaaf sosochiin iddoo adda addaatti akka jirudha kanarraa ilaalanii isteetonni baay'een keessattuu warri Washington Seattle irraa nu daawwachaa jirtan warri Atlanta Georgia irraa nu daawwachaa jirtan
warri Canada, Calgary, Toronto iddoowwan garagaraatti keessattuu Oromoo community Washington DC waan akkana kanarratti udu yaaddanii gaariidha. Jarri maqaa magaalaa san keessatti yookaan immoo maqaa state sanin moggaafate hin beektanii akkuma dhengadda argaa turtan LA keessatti warri Tigraay hiriira bahee warroota genocide biyya irratti ummata isaanii irratti godhaa jiru warroota deeggaree karaa adda addaatiin bira dhaabbatu bahee balaaleffachaa ture. Karaa adda addaatiin qabsoon karaa adda addaatiin godhama martuu karaa danda'amu hundaan waan danda'u bubbuusaa karaa dippiloomaasiitiinis bu'aawwan argaman keessaa tokko attenshiniiwwan bifa akkanaatiin wantoota dhaabbaman kana irraa argamuun qaamonni adda addaa akka pireesharii godhu gochuudhaaf waan godhamuudha. Akkuma argaa jirtan namoonni hedduun qorra cimaatu deemaa jira. Qorri har'a hin beekon Epriilii keessa qorri akkanaa yeroo baay'ee mudatu snoonis buusaa ture almost samarii yeroo inni jennu keessatti. Kanaaf namoonni baay'een konkolaataa keessa jiru. Billboardiin kun bifa kanaan bareedee akka hojjetamee bahu gochuu keessatti namoonni dhuunfaas akkasumas Shamsiyaa Hops waan guddaa godhanii hedduu galatoomii jennaani keessattuu Shamsiyaa Hop keessaa. Okay, me kootu garana me teknishaanni kenna fi kaameeraamaaniin kenna Amrullaa Xaahiroo yeroo baay'ee kan beekamu bakkawwan keessattuu waan Jawar kana wajjin wal qabatan ilaalchisee he's very baay'ee emotional ta'ee bakka adda addaatti dubbata. Mee waan kana yoo argitu maaltu sitti dhagahame Amrullaa? Zaak gartee guyyaan allaa kunni ijoollee waan kana gartee asitti akka dhaabatu golaniitiin yeroo jaraatti maallaqa jaraatti gartee itti baasaniitiin asiin waan kana post akka ta'u golan mara galata galchaa fi jalqaba ni qabbana dikkoo gartanii haasa'uu fi hollataatiin haasa'a. Kabiraan immoo waan baay'ee nama gammachiisu keessaa maal si fakkaate Zaaki? Biyyatti ijoollee lalataa jiran kanniini mataa jaraa keessaa Jawaarin ni baafnaa jalaniitiin manni taayimii haasa'anitti mataa jaraa keessaa baasuu miti ta hafte iyyuu laloota gartee of dura lalatuufi Jawar for gartee forever he will be there. Gartee Jawaarin onnee fi mataa ijoollee lafaa guddatu keessa baasu akka hin danda'amne kanaan agarsiisuu ni danda'ama jechuudha. Kun jalqaba malee kalaastiti miti. Biyya alatti kana dalagamee fi biyyatti gartee socho'uu fi waan akkanaa dalaguu kan danda'amne malee biyyatti illee of dura waan baay'eetu dalagamuu deema. Ijoolleen Oromoo jabaadhaaf fulaa jirtan marachuu Jawaarin onnee keenya keessaa baasu akka hin dandeenye garsiisuu qabna jechuudha. Jabaadhaa isiniin jala ijoolleen waan kana dalagdan galata guddaa qabdan galatoomaa isiniin jala. Kanaaf gartee haala emotion ta'eetiin gartee maayikis irraa fuullee dhiifama Zaaka. Arge Amrullaan iddoo baay'eetti ka beekamu gaa warroonni baay'een kaameeraa afootti nu baasanii kaameeraa afootti namoonni baay'een nuti kaameeraa afoo beekamna malee warra kaameeraa duuba ta'anii dhimma kanaaf baay'ee dedicated ta'an keessaa Amrullaan nama tokko. Farahaan Fabeektuu teknishaanni OMN hedduun baay'een isaanii duuba ta'anii waan guguddoo hojjetanii Amrullaan isaan keessaa nama tokko. Egaa akkuma argaa jirtan Oromoota hedduutu naannoo kana dhufaa jira. Keessattuu waan kana hojjechuu keessatti warroonni waan guddaa raawwatan booddeerra isinii dhiheessuudhaaf deemna. Akka argaa jirtan namoota hedduutu dhufaa jira. Keessattuu akkuma argaa jirtan yeroon ammaa kun sa'aatii rashaaworiidha. Rashaaworii kana keessatti immoo namoota hedduutu karaa irra deemaa jira. Billboardichi mul'ataa jira. Mee waan jiru ilaalaa abdeetii kan isin goonu ta'a. Sagantaa keenya wajjin akka hordofaa turtan kabajaan isin affeera. Egaa akkuma daawwataa jirtan billboardichi argaa jirtan kun kan asirratti argitanii oli akkuma Amrullaan duratti dubbate sammuu genereeshinii hundaa keessaa nama ba'uu hin dandeenye nama seenaa qabsoo Oromoo keessatti waan guddaa hojjete bifa akkanaatiin recognitionin kunuyyuu diina hedduu mataa dhukkubsaa
waan kana hojjechuu keessatti warroonni gahee guddaa taphataa turan keessaa Magfiraan Faati garana dhufaa jiru tiimni Shamsiyaa Hope waan kana fiixaan baasuu keessatti akkuma duratti isin dubbataa ture warroota waan guddaa dalaganidha. Magfiraan Billboard kanaan qofa oduun ta'in qabsoo Oromoo biyya alaa kana keessa godhamaa ture waan milestone ta'uu fi isteetota hedduudhaaf fakkeenya ta'uu danda'an gochuu keessatti nama waan guddaa taphataa turte maagiin yookaan Magfiraan waan tokkoon beekamti highway 94 yeroo jalqabaatiif Oromoon highway cuftee protest yoo gootu guyyaa sana waan sana qiyaasuudhaan namoota adda addaa wajjin ta'uudhaan namoota waan guddaa taphatan keessaa Magfiraan tokko. Mee Magfira duraan waan gara hojjetameetti hin deebina jalqaba yoo dhufte waan itti hojjettan kana yoo argitu bu'aa isaa yoo argitu maaltu sitti dhagahame mee maag? Wallahi waan natti dhagahame amma dubbachuu danda'u I got very emotional. Imaan naqabe fiigee makiinaa sana gizela argu. It's just sad. Waan hedduu nama gaddisiisu jechuudha. Maaliif yoo agarte akka waan inni as dhaabbatu irratti fakkaata yoon footoo isaa ol argee hangam takka natti dhagahame illee jee yaanne garuu an hangana takka kana dhagahame warri achi bira jiru sun hangam takka itti dhagahamu rabumaa garuu akka amma kanatti as keessaa ilaalamu kanaa miti gaafa dhuftee qaaman agarte hedduu sitti dhagahamaa jechuudha. Wantoota biroo ittiin deebi'ame gara gareetti ittiin deebi'a keessattuu biyya keessatti warroonni Jawar nu hidhamu malee biyyi nagaan argattu Jawartu biyya kanan bakka adda addaatti walitti bu'insa ta'amaa ture Jawartu walitti buusaa ture Jawartu akkas godhaa ture jedhanii warroota dubbataa turaniif afaan Amaaraatiin miseejii akka dabarsitu Magfiraadhaaf carraa kenna. Carraa sana gaafiillee afaanuma isaan akkasittiin jedhaa turan saniin gaafadha. እስኪ እዚህ ጋር የተተከለው ፍሪ ጃዋር መሐመድ የሚል ፍሪ ጃዋር መሐመድ ፍሪ ኦል ፖለቲካል ፕሪዝነርስ ኢን ኢትዮጵያ የሚል ታፔላ ተተክሏል። የታፔላው ዓላማ ምንድነው? ለምንድነው ጃዋርስ እንደ ሲምቦሊክ እዚህ ታፔላ ላይ እንዲያርፍ የተደረገበት ምክንያት ምንድነው? ጃዋር ሲጀመር የሰላም አባት ነው። ስለዚህ የሰላም አባት ለሰላም ለሰው ልጆች እኩልነት የሚታገል ሰው አይደለም። ይሄ ቢልቦርድ ከዚህ በላይ የሚደረግ ነገር ቢሆን ጃዋር ዲዘርቭ የሚያረግ ነው ማለት ነው። ለምን በሰላም የታወቀ በእኩልነት የሚያመለው እኩልነት ነፍሴንም ቢሆን ሰጣለሁ ብሎ በዛች ሀገር ማለት ነው ሁላችን በመናውቃት ሀገር በግድያ በሰው መግደል በአፈና ቶርቸር ሰው በማድረግ በሚታወቁት መንግስቶች የምትመራ ሀገር እያወቀ አንድ ማትመለስ ነፍሱን ማለት ነው ሰጥቶ የሚመጣብኝን እቀበላለሁ በማለት ለህዝቡ ብሎ ወደ ሀገር ቤት የገባ የህዝብ ልጅ ነው ጃዋር። ስለዚህ ለህዝብ ልጅ ደግሞ ከዚህም በላይ ቢደረግ ጥሩ ነው። እንዳም ደግሞ ዓለም እንዲያውቅ ስለምንፈልግ ማን እንደሆነ ጃዋር ስፔሻሊ ለኦሮሞ ህዝብ ጃዋር ማን እንደሆነ ዓለም እንዲያውቅ ስለምንፈልግ ዛሬ ይሄንን ቢልቦርድ ሰርተን እናስመጣለን። እንግዲህ ጃዋር ከተከሰሰባቸው ክሶች አንዱ ብሔርና ብሔርን ማጋጨት፣ ሃይማኖትን ማጋጨት በጠመንጃ ኃይል መንግስትን ከስልጣን አውርዶ ስልጣን ላይ ለማውጣት ተብሎ ሶስቱ ክሶች ናቸው ጃዋር ላይ የቀረቡትና ጃዋርን እንደሚያውቀው ሰውና ጃዋርን በቅርበት እዚህ እንግዲህ ረጅም ዘመን ነው እዚህ ስቴት ኖሮ የሄደው እዚህ ስቴት ላይ ሶም በጣም ረጅም ጊዜ የኖሩ ሰው ነውና እስኪ ከዚህ ከተከሰሰበት ዓላማ ጋር ይሄ ታፔላ ሊያስተላልፍ የሚችለው መልእክት ምንድነው? እዚህ ጋር የሚመጡ የተለያዩ የዚህ ሀገር ተወላጆች አሉ። ይሄንን ነገር ሲመለከቱ ማን ነው የሚል ነገር ይጠይቃሉና ምናልባት ከዛ አንፃር የታሰበ ነገር አለ ወይ? ከዚህ ከተከሰሰበት ጉዳይ ጋር ተያይዞ ብሔርና ብሔርን የሚያጋጭ ሃይማኖትን የሚያጋጭ የተለያዩ ነገሮችን የሚፈጥር ሰው ታፔላ በእንደዚህ አይነት መልኩ አይተከለትምና ከዚህ ጋር ተያይዞ የምታስተላልፊ መልእክት ካለ? ጃዋር በተከሰሰበትና ጃዋር ማን እንደሆነ ኢቭን ባላውቀው ፐርሰናሊ ጃዋር የተናገራቸውን ነገሮች ወደ ኋላ ተመልሶ ማየት ይቻላል። ምን ሲጽፍ እንደነበር፣ ምን ሲናገር እንደነበር፣ ስለማን ሲታገል እንደነበር፣ እንዴት ይታገል እንደነበረ ማወቅ የሚፈልግ አውቆ የተኛን ቢቀሰቅሱት የማይሰማም ነው። ግን ማወቅ ለሚፈልግ ሰው ኢትስ ኢዚ ማግኘት ይችላል ጃዋር ምን አይነት ሰው እንደሆነ ማለት ነው። ግን አሁን ኦፍ ኮርስ እሱን ከዛ ሆነው እንዲህ ነው እንደዛ ነው ብለው የሚከሱት አገሩ እጃቸው ላይ ነው ያለው፣ ሚዲያውንም ተቆጣጥረውታል። ስለዚህ እኛ ማድረግ የምንችለው ለጃዋር ማለት ነው ማጆሪቲ ህዝብ እዛ ሀገር ውስጥ የሚኖረው ህዝብ ከ50 ሚሊዮን በላይ ህዝብ ጃዋርን
እንደሚወደውና ጀዋር ንጹህ መሆኑን እንደሚያውቅ ዓለም እንዲያውቅለት ስለምንፈልግ ነው ጀዋር ምን አይነት ሰው እንደሆነ ማለት ነው ለዛ ነው ይሄ ታፔላ እዚህ ላይ ማድረጋችን እንዲያውቅ ዓለም ጀዋር ምን አይነት እነሱ የሚያወሩት ውሸት ሳይሆን ጀዋርን ሄደው እንዲያዩት ምን አይነት ሰው እንደሆነ ኢንተርኔት እኮ ዛሬ በሶሻል ሚዲያ አለ ቴክኖሎጂ በጣም የሄደበት 21st century ላይ ያለ ነው ስለዚህ ማንንም ማሞኘት በማይችልበት ጊዜ ማለት ነው እና እነሱ ዓለም እንዲያውቅላቸው የፈለጉት ውሸት ማለት ነው እሱን ቀብረን የጀዋርን እውነት ለዓለም ለማሳወቅ ነው ስለዚህ ይሄ ማሴጅ በጣም ክሊር በሆነ መልኩ እቺን እንደ ፈጣሪያቸው በሚፈሯት አሜሪካ ይሄው እንግዲህ እንደምታየው በሴምፖል የሚኒሶታ ገቨርንመንት በሚኖርባት በሴምፖል ሲቲ አቁመን ዛሬ ይሄው ቆመን እያስመለከን እንግዲህ ጀዋር ለተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች ኢትዮጵያ ውስጥ እኩልነት እንዲመጣ ሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች ተከባብሮ ሁሉም ሃይማኖቶች ተከባብሮ የአንድ የሃይማኖት የአንድ ቋንቋ የበላይነት የአንድ የብሔር የበላይነት የአንድ ባህል የበላይነት እንዳይኖር ሁሉም በእኩልነት የሚኖርባት ፌዴሬሽን እንዲፈጠር ብዙ ነገር ነው ያደረገው ይሄንንም ሜሴጅ በአማርኛ ቋንቋ ለማስተላለፍ ኢኒሺዬሽኑን ወይም ደግሞ እንደ የዚህ ሜሴጅ ዋናው አላማውም ጀዋር ይሄን እንዳደረገ በሀገሪቱ ውስጥ የሚገኙ ብሔር ብሔረሰቦች ያውቃሉ በተለያየ አይነት መልኩ በዲፋይን ዲፌም ስትራቴጂ ዲፋይን ዲፌም ዲስትሮይ እናደርጋለን ጀዋርን ከተለያዩ አይነት ነገሮች ጋር ያያይዘን ስሙን እናጠፋለን ለሚሉትም ይሄም አንዱ ቢልቦርድ መልሳቸው ነው በየቀኑ ሲመላለሱ እዚህ ሃይዌይ ውስጥ ያዩት ነው የሚያልፉት ወደዱም ጠሉም እንግዲህ የነዳሽ አይን መሸፈን አይቻልም እንትን በማስክ መሸፈን አይቻልምና እያዩ እንግዲህ ሜሴጁን ለተለያየ ለታቀደላቸው የማህበረሰብ አካላት ለሚወዱትም ለሚጠሉትም ትልቅ ሜሴጅ የሚያስተላልፍ ታፔላ ነው እስቲ ገራፋን ኦሮሞቲን ደቢያ አፋን ኦሮሞቲን ገራፋን ኦሮሞቲ የደቢው መግፍራ ዋን ከነ ደለግደኒ ስቴታ ገራገራ irratti ኦሮሞኒ ጅረን ከንሰገንታ ከነ ነው ሆርዶፋ ጅረን ዋን ከነ ላለኒ ኢኒሺዬሽኒ ከነ ፍዳተኒ አካ ዋን ከነ ፈካቱ አካ ሆጀተን ኤርጋን ደበርሲቱ ማሊ Galatoomaa Isaak afaan Oromootiin san deebisuu kiyya dura afaan Amaaraatiin waan jechuu fedhu jira sablammii biyya san keessa jiran jechuudha ለኢትዮጵያ ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ ማለት ነው ጀዋር የተከሰሰበትን ክስ ሁላችንም እንደሰማነው ነው እና የተባለው እንግዲህ መጀመሪያ የሰማነው ጀዋር ከታሰረ አገሪቷ ሰላም ትሆናለች ነበር የተባለው እና እንኳን ደስ አላችሁ ለጀዋር ጠላቶች እንኳን ደስ ያላችሁ ጀዋር ሲታሰር አገራችን ሰላም ይሆናል ብላችሁ ነበር ግን ይሄው አብረን ያያየነው አገሪቷ እየነደደች ነው እና ጀዋር በነበረበት ጊዜ እሱ ሲል የነበረው እሱ ሲቃወም የነበሩት ነገሮች ሁሉ ዛሬ በዛች ሀገር ላይ እየተፈጠረ ነው ያለው የትግራይ ጦርነት ጀዋር ሲናገር ነበር ተው እንደዚያ ይሄው ዛሬ የትግራይ እናቶች ልጆች እየጨፈጨፉ እንደዛ ያሳዩ ነው ይሄው በወሎ ደግሞ እየተደረገ ያለው ሁላቸው ያያየን ነው የኦሮሞ ልጆች በየቀኑ እየረገፉ ነው ያሉት በወለጋ እየተደረገ ያለው እያያችሁ ነው በየቀኑ ሰው እየገደሉ ያው እንግዲህ የዳቦ ስም የሚሰጡትን ያወጡ እገሌ ነው እንደሚሉት እያያችሁት ነው ስለዚህ ዛሬ ካልነቃችሁ አይናችሁ እንኳን ከፈታችሁ እስከ መጨረሻው ይሄ መንግስት ሊገዛችሁ ሊገላችሁ ደማችሁ ደመከልብ እንዲሆን እየፈረደባችሁ እንዳለ እንድታውቁ ነው የምፈልገው በዚሁ አጋጣሚ ልክ ሜሴጅ ነው መግፍራ ያስተላለፈችው ሜሴጅ እንግዲህ ጀዋር ካልተሰቀለልን ጀዋር እንዲ ካልተደረገልን በቀለ ካልታሰረልን እያላችሁ የነበራችሁ ጀዋር ታሰረ ሀገሪቷ ወዴት እንደሄደች ተመልከቱ ላለፉት 2-3 አመታት ሲናገራቸው የነበሩ እንደ ነብይነት የተተነበዩት እንቢቶች በሙሉ እየተፈጸሙ ነው ያሉት አብይ ኢትዮጵያ ትበለጽጋለች ኢትዮጵያ እንዲ ትሆናለች እያለ በተለያየ አይነት ነገር በሚሞላም ፕሮፓጋንዳ ሳይሆን ጀዋር የነገረንን ነገሮች ሪያሊቲውን እየተመለከትን ያለ ነው መግፍራ ሄዱ ገለቶሚ ዋን ሆጀተን ሁንዳፍ ዋቅኒ ጀዛ ከሰኒስኒ ያከፈሉ ሄዱ ገለቶማ አትሌን ገለቶም ይዛክ ጋፊት ነጋፈት ሰይትን ዴቢያ ወሪ ስቴት አዳዳ ጅርተን we expect the same from you guys yos khana all goru dandesan bareda khana all yo goru dandeenye ha wa khana walqita ka gotan especially Washington DC khesati billboard kana argu fena please work on it yo information barbaadan nukunama asmanu waran angartum satu barbadu team shamsia enyurain ergala abjabar raigale sadiq or itianse ramadan
Amira Nure, Maliha, Zainir, Fayine. What did I forget? No, brother Rafade Jira Mubarak, Mubarak, Nabrahan Rafade. Zizo, Zizo, Khadiro Elamo, Nasru, and then Jamal. Namai Duda, Namni Ramfade Juhan Leo Jarate, Difama, Garu, Wara Duda, Team Nehiya. I'm so proud of them. One Tokogafa Gatufe, Gammachuman, Kebalani, Berabu Adi Gorani, Hun Garu, it idea, Bareda idea. I mean, I cannot believe it. Nama Saiba Kenya Nutiga Fide, Nutilen, Harkadone Rafune, Wahadaguru Kenya, Burtukan, and Ramfade, Burtukan, the Sagalatum too. So Galatoomaa jechuun fedhatina keenya kana. Hedduu galatoomi Saadiq waan si gaafatu yoo qabaate Saadiq ifcarraa kennee gara namoota birootti deebina. Thank you. Shamsiyaa homaan gaafadhuuni wanni namoonni amma isii maqaa dhoofte kunniini guruppii argitee isii employee isiiti isii jala hojjetu. Shamsiyaa yoo fudhatte namoota Oromoo hedduutu qaba. Qabeenya ka isii ol horate umriinis qabeenyaanis namoota hedduutu isii ol jira. Shamsiyaa waan Oromoo keessatti an hanga gaafa argitee akka maatiitti walitti dabalamne akka maatiitti argitee walbeen irraa eegalee waan Oromoo keessatti ka hirmaatu onnee irraa kan madooftee bootu isii argaa akkasuma qabeenya fi waan qabdu waan Oromoo bira paartilee Oromoo an kanatti kun dhaaba kiyyaa miti osoo hin jenne nama Oromoo fi waa godhu hunda yeroo isiin bira dhaabattu argaa. Kanaaf Shamsiyaa hoppiin adult care qaba, child care qabdi, akkasuma nyaata bilisa qoodan qabanii namni kenna kan manguddummaa jirtan kan ijoollee qabdan nama keessan waan keessan yeroo rakkoo keessanii isin bira dhaabatu qabeenya isaa jabeessuun nama san jabeessuun dirqama kenna ta'ee Oromoon karaa kan kanaan beeku akka qabuu fi dhaamsa kana dhaamu barbaada. Shamsiyaa hedduu galatoomi waan hedduu I'm sorry Maqfiraa hedduu galatoomi maqaa kaampaanii isiitiin isii yaamaa jira mirqaan irraa jechuudha. Kanaaf hedduu galatoomi Maqfiraa waa hedduu gooteef jechuudha. Daawitee fi Husniin irraafatamanii Daawitee Mokonninii fi Husniin irraafatamanii jiranii dabalataanis Shamsiyaa hoppi qofaa miti beeki Maqfiraan pirezidantii Osfaanaati. Osfaanaan egaa akkuma beektanii kubbaan miilaa vaayirasiin kun bahee eeyyamamee hin dhufu sani kan agarru ta'a. Maqfiraan Osfaanaa irratti waan jettu qabda garasiin wanta updatein jiru jira. Irratti hojjetaa jirra. Hopefully yoo haala dhukkubni COVID kana itti deemu laalle barana Osfaanaan nima goone chat jirra. Garuu decision gana murtoonne irratti hojjetaa jirra. Yeroo gabaabatti ni beeksisna. Hayyee namoota adda addaatu jira. Maqfiraa sa'aatii kan kee fudhattee asitti argamtee waan kana waan goote kana waan ijaan agarteef waan gootan kana waan ijaan agarteef tiima kan keetiif atillee hedduu galatoomaa. Waan kana I hope iddoolee biraattis arganii akka koppii godhanii fudhatan hedduu abdiin qaba. Hedduu galatoomi. Atillee hedduu galatoomi Zaak. Egaa daawwattoota kennaa ammas keessummaa biraa qabnaa namoonni dhufaa jiru. Karaan iddoon irra dhaabannes namoota hedduu as fiduudhaaf waan tolu miti. Garuu akkasumattuu namoonni hedduun bakka adda addaatti dhufanii asitti argamaa jiru. Waahila kiyya Saadiqii fi namoota inni akka keessummaatti qabatee dhiyaate isinitti deebisa. An turee booddeerra walitti deebina. Galatoomi Zaaki akkuma Zaaki isiniin himaa jirutti qabbanni guyyaadha hedduu qabbanaadha Minisootaan hedduu qabbanaadha namoonni makiinaa yookaan gaarii keessa jiranii amma nuti karaan gamanatti argamna isaan makiinaa keessa taa'anii argamanii akkasuma qarree yookaan hiriira keessatti hedduu hirmaachaa turte bashannantuun namadditti argamti namoota kaawwan illee tartiibumaa isin dhiyeessina bashannantuu mee akka qarree Oromoota akkatti akka nama argitee hiriira bara kanaa keessatti hirmaannaa hedduu qabu tokkotti illee waan kana yoo argitu jalqaba irratti yoo bakka kana dhuftu maaltu sitti dhagame maal fiil goote mee? Ani ganama yeroo hirribaa ka'u arge namatu karaa kanaan osoo darbu on Instagramii gubbaa kaa'anii it was going viral. I was like haga as gahu muddame. And yeah, hedduu gammachuu kana dhagame and I feel like kana goone jechuuni Oromiyaan bilisomte jechuudha miti. Still we have more work to do and we need to work as much as we can. So akkasuma jecha kana goone fi again bilisomne jechuudha miti. Garuu kun immoo humna nutti godhaa daranuu nu jabeessa. So akkas gammachuu guddaa dhagame raan gara kiyaan. Galatoomi bashannantu mee gara
yaa gama namoota hedduutu jira ka hin qabbanaa kun makiinaa keessa jira namni haguma wanni jedhuuni ammayyuu nuyyuu ka harki nurratti cabe kanaaf mee dhawaatumaan gara namootaatti isin dabarsaa waan akkuma argaa jirtanii namoota hedduutu makiinaa keessa jira bakkillee baay'ee crowded bakka ta'e paarkiin hin argamu kanaaf namoonni gariin gaarii keessaa gabbanii akkuma argaa jirtan kanatti asitti jira namoota kanniin tokko tokkoon mee waan isaanii dhagahame bakka kana dhufuu isaaniitiin isinii gaafadha mee Idris bakka kana yoo dhuftu har'a argitee waan kana asitti argitu akka as geettee maal si dhagahame fiilingiin ati qabdu maali? Baay'ee gammadee gaddaa fi gammachuu fi gaddatu ol keessa nan dhagahame maalii fi Jawar nama mana hidhaati malee miti Jawari goota Oromooti nama qabsoo Oromoo keessatti gahee guddaa qabuu fi hayyuu siyaasaati nama biyya Oromoo qofaa fi miti nama biyya san jijjiiree nama jijjiiran biyya san dhufe keessatti illee gahee guddaa taphate kanaaf Jawar hadha mana hidhaa keessa jiraachuun gadda guddaadha xiqqoo baay'ee namatti dhagahama bakka san deserving godhu isaan malu haa ta'u immoo Oromoon bakka inni kaleessatti qabsoo hoogganaa ture bakka inni kaleessatti miidiyaa ijaaree biyya sani qabsoo geggeessaa ture san keessatti har'a Billboardii kana fakkaatu dhaabanii isa onna jechuun ana baay'ee na gammachiise maaliif hadhallee Jawar onni Oromoo hunda keessa jira Billboardii kana qofa miti onni Oromoo miliyoona 50 keessa jira Jawari Oromoo nama argitee seenaa generationiif dhalootaaf dhufu dalagee bira darbe waan ta'eef kana oltu isa wannoo jedha kun waan guddaadha Oromoon biyya jirus ka bakka biraa jirus Jawar qofaa miti Jawar akka rool modeeliitti malee namoota Oromoodhaaf qabsaan hunda yaadatanii bira dhaabatanii qabsaanii kayoo jiraallee galmaan ga'u jirallee mana keessaa ba'u irratti Oromoon hundi akkanatti gumaachee wal bira dhaabbatee kana ol dalaguu qaba waan jedhuudhaan si dabarsuun. Galatoomi Idris mee namoota waan kana yaadanii argitee waan yeroo itti fudhatanii mallaqa fiillee itti baasanii waa hedduu keessa dabaranii godhanii fi dhaamsa itti dhaamtu maali? Fi fakkeenya namoonni bira waan kana ta'anii namoota birootiif fakkeenya akkanaa wanni Oromoon godhuu qabdu maal jettee yaadda? Oromoon namoonni waan kana godhan dhugamatti baay'ee haa galatoomanii baay'ee isaan galateeffannaa appreciate goona maalii fi yeroo baay'ee yaadni tokko nama muraasa irraa ka'a achi booda guddachaa deeme yaada uummataa ta'aa deema Jawaris akkanuma gaafa inni qabsoo jalqabu namni hagana hin deema jedhee yaadne itti kolfaa turanii asittis biyyattis wama tokko jijjiirama fiduu hin dandeessanii maraattuudha akkasitti yaadaa ture ilmi namaa haa ta'u immoo cichaan yoo dalagan yaada tokko yoo jalqaban galmaan gahuun hin danda'ama waan akkanaa kanaafi namoonni kanarraa baratanii kanaa olillee gochuu dandeenya walitti dhufnee gurmoofnee yoo jenne kanaa miti waan kanaa olillee hojjechuu dandeenya uummata keenya biyya keessa jirus baay'ee gargaaruu dandeenya ispeeshaalii daasporaanii akkasumas warra hidhaa jiran kanas sagalee isaanii dhageessisnee akka hidhamtoota siyaasaa ta'anii fi akka uummata yakka hin qabne ta'an sirriitti addunyaa hubachiisnee dhiibbaa barbaachisuun gochuu dandeenya kanaaf gurmaa'uun wal bira dhaabbachuun yaada burqisiisuun wal jala deemuunii fi yaada walii fudhatanii hojjetti jijjiiruun baay'ee barbaachisaadha wanni kun nama muraasatu jalqabe nama muraasaan hojjetame namni yoo yaada burqisiisee fi irratti wal gargaaran kanaa olillee waan guddaa ijaaruuf waan guddaa gochuu akka dandeenyu waan argisiisu jechuudha. Galatoomi Idris. Mee gara waayila koo zaakitti dabarsaa xiqqoo lafti hedduu qabbanaa'aa wal jijjiiraa yoo hin deemne harki nurratti cabu jira hedduu qabbanaa namoota hedduutu as jira namoonni kun hunduu carraa akka argatanii gammachuu fi waan isaanii dhagahame akka dabarsan zaak tartiibaan gaafata. Egaa qorris baay'ee dabalaa deemaa jira namoonni dhufanis hedduu galatoomaa namoota hedduutu silaa dhufuudha mala akkuma jedhe security'n illee xiqqoo har'a magaalaan keessallee akka tokko jira bakki itti jirrus akkasuma qorris akka baay'ee qorra guddootu jira kanuma keessattuu waan asitti argamtaniif hedduu galatooma namoota irraa yaada fuudhuu itti fufnaa mee sunuma nama bira dhaabate sumarraa haa eegalu mee yaada yoo qabaattan waan ta'e kana irratti yoo argitan maaltu isinitti dhagahame as biratti? Tole galatooma dursaa warri sagantaa kana qopheessitanii hedduu ulfaadha. Jawar falmataa mirga namaati Jawar goota namaati namni haqa saba ofii falmuu fi karaa nagaatiin karaa dhugaatiin falmiirra jiru mana hidhaa seenuun turre hidhamuun isarran turre dhugaa dubbachuudhaaf Jawar fi warri mana hidhaa jira warri saba Oromootiif dhugaa dubbachuuf dhugaa falmuuf dubbate mana hidhaa seenuun isaan irran turre dhugaa dubbachuudhaaf ummanni Oromoo ummata
garmalee haqa malee mana hidhaa seen marri kee akka falmattan dhugaan jarri itti hidhamaniif kun akka fiixa bahu harka wal qabadhaa tokko ta'aatii bilisummaa teessan fiixa baafadhaa jabaadhaa tokko ta'a humna taasinin jedhaa hedduu galatooma. Baadha. Ayyee akkuma argaa jirtan namoota hedduutu naannoo kana jira gara namoota naaf fidi namoota gara namoonni dhiisu kinni ni kottu garan. Yaa egaa akkuma daawwataa jirtan sagantaan keenya akkuma itti fufee jira namoota hedduutu iddoo kana jira namoota kanneen keessaa egaa akkuma beektan kinniin yeroo baay'ee OMN irratti deddeebi'aa yaada isaa haala siyaasa Itoophiyaa irratti nama kennuudhaan beekamuudha kinniin waan kana yoo argitu attis yoo as dhuftu maaltu sitti dhagahame? Akka nam tokko wanni na dhagahame eenyutu mana hidhaa keessa jira waan jedhu na dhagahame. Yeroo ammaatti mana hidhaa keessa ka jiru mootummaa Itoophiyaati malee Jawar Muhammadii miti. Mootummaan Itoophiyaa gaafa 2018 waadaa uummata Oromootiif waadaa uummattoota Itoophiyaatiif galu maal jedhaa ture hidhaaf ajjeechaan moohatamuudha namni hidhu moohatamaadha namni ajjeesu moohatamaadha jedha. Har'a garuu hidhaa ajjeechaa karaawwataa jiru mootummaa san. Kanaafu Jawar Muhammad mana hidhaa keessa udoon ta'in mana hidhaa keessa illee taa'ee qabsoo geggeessaa jira. Qabsoon inni geggeessaa jiru immoo fiixa bahee ilmaan Oromoo sabaaf sablammiin biyya san keessa jiraatan hundi abdii isarraa qaban akka argan abdii qaba. Bakka kanatti immoo kun hujii boonsa. Kun akkatti Oromoon waliigalee waa hojjetu nutti mul'isa. Oromoon qofa udoon ta'in addunyaan guutuun naannoo kana karaan uummanni deemu hundi namni kun eenyu jedhee gaafee akka of gaafatu kakaasu jechuudha. Jawar Muhammad biyya saniif odoon ta'in Afrikaaf odoon ta'in addunyaaf waadaa nama abdii qabu. Kanaafuu nuti akka Minisootaatti wanni jedhaa jirru ilma keenna nama keenna ka sirnaan ala hiitanii bira teettan gadi nu lakkisa. Kana qofa dhaamsi keenna kan nu dabarsaa jiru. Ammoo irra deebinee wanni jechuu barbaannu hidhaa keessa ka jiru ammallee Abiy Ahmed malee Jawar Muhammadii miti. Kun ifa ta'ee qulqullaa'ee uummata Oromootiif beekamuu qaba. Ulfaadhaa Galatoomaa warri bakka kana dhuftanillee warri hojii boonsaa kana hojjettanillee ulfaadhaa isiniin jechuu barbaada. Hedduu galatoome kennin. Ulfaadhu Isaaq. Ammas obboleessi kiyya tokko na bira jira akkuma argite ka Billboardiin kun nama 94 West keessa gara Minneapolis oofu kan firaas kan jaalala nama kanarraa hin qabnes kan siyaasa Oromootti ololaa ooluufis martinuu argaatuma darbaa ergaan Billboardiin kun qabu maalidha jettee yaaddu? Akka ani yaadutti Billboardiin kun ergaa tokko nuuf qaban jedhee yaada uummata hawaasa Oromoo hawaasa Minisootaati keessattuu ilmi kun nu biraa ka'ee asitti ijoollummaan gaafa inni magaalaa kana dhufan beeka nama Oromeetii asi guddate nu biraa ka'ee aga yuunivarsiitii adda addaa deemee biyyatti galuu kagahe asii kanaaf Jawar Minisootaaf maal akka ta'e mul'isa waan dandeenye waan nafsee teennallee duu dandeenye ka kenninuuf warri dura kennu warra Minisootaati. Kanaaf Billboardiin kun sin daganne Jawarin ummanni Minisootaan daganne aktivistoonni Minisootaan daganne hawaasni Minisootaan daganne dargaggoon Minisootaan daganne akka nyaannee dhunnuun akka yaadan akka rabnee kaaneen akka yaadan daba isa irra dalagaaru akkuma hawaasni hundi yeroo balaa deddeebi'ee godhuuf daba isa irratti Abiyyi dalage yookaan mootummaan amma jiru kun dalage in balaaleffan haga inni mana hidhaatii bahutti. Kanaaf Billboardiin kun kana mul'isa argite akka isa wajjin jirru akka qabsaa'ota isa qofaa miti warra mana hidhaa jiran hunda wajjin akka ummanni keenya jiru akka reefaa bulaan jirre kana mul'isa jedhee. Abiy Ahmed fi gareen warroonni inni finxaaleeyyiin isa faana jiran kan rakkoo uumaa ture biyyattii nagaa dhorkaa kan ture Jawar Muhammad fa'aa fi warroota isa wajjin hidhaman jedheeti isaan gara mana hidhaatti kan naqe ummata Oromoos goyyoomsuudhaaf ummata Oromoo karaa adda addaatiin qorqalbii ummata Oromoo hiruudhaaf goyyoomsuudhaaf wantoota inni fayyadamaa ture keessa akka waan bakka walitti bu'iinsa bakka adda addaatti godhamaa ture keessa jarri kun harka qabduu godhe gaafa isaan hidhaman nagaa argatti jedhee warroota soddaa isaatiifis waadaa galee bifa akkasiitiin Jawar Muhammad hidhame haala har'a biyyi keessa jirtu argaa jirra. Haala har'a biyyi keessa jirtuu fi wantoota finxaaleeyyiin kun kanaan dura dubbataa turan walitti qabdee akkamitti ilaalu? Kunin nama waa yaadu siyaasa Itoophiyaa keessa turee fi siyaasa sochii qeerroo keessa ture gaafa sochii qeerroo Jawar geggeessaa ture.
wanti diigamsi amma biyya mara dhufe kana dhufuu dhiisite bishaan tokko iduun jinne waggaa 5 qeerroon nagaa hawaasa isa keessa jiru kasabaaf sallammoota isaan keessa jiru eeganii gorsa Jawaarisu akka dhufe Jawar goosise jechuudha. Warri kunniin gaafa Jawaarii hidhan biyyi tun nagaa taati namni biyya kana diigaaru isaa wal ajjeesaan hin jiru wal hidhaan hin jiru ka jedhuun adda namatti himuun barbaachisu haala biyyitti jirtu. Tigraay keessa waan jiru naannoo Amaaraa keessa waan jiru keessanuu naannoo Amaaraa keessa adda shiftaan abiyyi lafaa dammase jeequmsa biyya san keessatti akka 19 bara 18ffaa keessa yeroo Atsee Minilik faa Itoophiyaa cabsanitti deebisanii biyya sarraa saaran jechuudha. Nageenni badee adda guyyaa kana miidiyaa Habashaa waan jedhaaru abiyyi Jawaarii hidhee fi Haacaaluu ajjeesisee OMN hin cufsiise san amma situ nu hafee jedhanii itti dhaadataran jechuudha. Kanaaf hidhaan Jawaarii isaafillee hin taane Jawar faa hidhameef qabsaa'ota Oromoo hidhaa jiran dhiisi isa mataa isaatiifillee hin taane jechuudha. Namni waa yaadu namni waa xiinxallu kana beekuu qaba. Namni waa xiinxallu adda idu Jawar mana hidhaati bahe adduma tan idu mana hidhaati bahe biyya san tasgabbeessuudhaaf nageessa godhuu keessatti nama qooda olaanaa taphatu jechuudha. Kanaaf warra isa hidhee irra taa'u isiniif argiteen akka nama isa nyaattanii yookaan qabsaa'ota biraa nyaattanii booda waa isin dhafaaru hoo amma xiinxalle wama guyyaa 2-3 keessa naannoo Amaaraatti ta'aru kanaan hoo xiinxalle dhugoma biyya geeggeessaartan malee siyaasaa dandeettii fi hubannoo guddaa akka hin qabne nama argisiisa jechuudha. Kanaaf qabsaa'onni teenna badii takka hin qabani nama tokko ajjeefne nama tokko hiine qabsoo karaa nagayaa geeggeessuuf Jawar asii godaanee biyya sanii gale godhees mul'isee argisiiseera. Kanaaf isaan gadii kuutu furmaata biyya sanii ta'a. Isaan gadii kuutu biyya Oromiyaa qofa duntaan Itoophiyaa hundaaf nagaa ta'a jedhee kanuma hedduu galatoom. Ajee thank you. Egaa daawwattoota keenya sagantaa keenya goolabaa jirraa asitti argamne Billboardii Jawar Muhammad eebbisiisuu irratti sagantaa kana irratti warroota hirmaatan hunda hedduu galatooffanna. Namoonni asitti argaman namoota hedduu dubbisaa jirraa yaada dhumaa qeerroo dargaggoo tokkorraa yaada dhumaa fuudhee sagantaa keenya kanumaan goolabna. Mee maaliif asitti argamte? Arra wanni asitti argameef akkuma beekamu Suuraa Jawar Muhammad gartee nama liidarii ija Oromoo ta'e Oromoo protestiin yeroo waan akkanaa hojjette jedhanii dhaga'uu hedduu gammachuu guddaatu keessa kiyyaatti natti dhagahame. Kanumaa fi laaluu fi fakkeenya gartee Oromoo Minisoota qofa osoo hin taane isteeta hundarra jiraniif waan kan akka dalagan Oromoo Protest of Minnesota fakkeenya guddaa taatee jirti. Fakkeenya kanarraa fudhatanii magaalaalee gurguddoo Ameerikaa keessa jirtutti waan kana akka maxxansuun itti fufamu Austraaliyaa, Euroop, Kanadaa dabalatee wanni kun waan agartee hedduu nama boonsatii asumaani Oromoo Protestii galatoonfachuu barbaada. Hedduu galata guddaa qabanii wanni kun waan yeroo jalqabaatiif hojjetame kun fakkeenya guddaa uummata Oromootiif ta'a jedha galatoom. Hedduu galatoom. Egaa waahilli keessaa dhiqisas jira sagantaa ammaa kana kanumaan xumurraa warroonni asitti argamtanii yaada kennaa turtan hundi keessanuu hedduu galatoomaa. Warri asitti argamtanii eebba sagantaa kana irratti argamtanii yaada keessan dabarfattan akkasumas waan kana gochuu keessatti warroonni baasii baaftanii irratti hirmaatan hundi keessanuu hedduu galatoomaa. Sagantaalee Oromiyaa Miidiyaa Neetwork biloon wajjin turtii gaarii qabaadhaadha. Sagantaa irraa asumaan xumurra.